Itoophiyaan biraa hidhame ibiddi gamasii bosonarraa itti dhufaa ture. Abii rabbii jedhi ibiddi dhufaa jira waliin irraa haa dhoorginu jennaan didan. Itoophiyaan an itti ba'e immoo ibiddi kallattii hundaan bosonarraa dhufee itti qabatee jira. Waan waggoota lamaan dabre kana taane maaliif taane ka jedhu of gaafachuun barbaachisaadha. Hacaaluun maaliif ajjeefame? Namni keenya maaliif dhume? Dargaggeessi maaliif bosona seene? Lolli Tigraay wajjin maa eegale? Ibiddi biyyattii guutuutti maaliif qabate? Keenya isoleet goonee ilaaluu dandeenya. Mootummaan ni mari'anna jedhee qophiidha. Qophiis qabnaa qophaa'aas jirra. Mootummaan gara mariitti seenuun dirqama. Ofis baraaruu biyyas baraaruu yoo barbaade dirqama. Ala Itoophiyaan suni biitti suni amma booda waa lama hin dandeessu sirriitti dhima. Sirna abbaa irree gateetti ittiin baadhattu hin qabdu, lola itti fufsiisuu hin dandeettu. This is almost law of physics amma biisanitti. Economy has collapsed. Economy collapse godhee waan jiruuf rool godha. Keessa isin kaalaa ganaa waan biraa jettan. Keessaa hin dho'a. Maaliifi is a consumer state ta'ee jira. Under Mallas it was at least a developmental state, corrupt developmental state turte. Right now production hin qabdu is a consumer state that's consuming itself. Mootummaan gara mariitti dhufee lola dhaabuu baannaan baasiinsaa dabalaa deema, galiinsaa dhaabbataa deema, dhoowwunsaan oolamu. Gara mariitti seenuun inuma dhidhiitatti malee gara mariitti seenuun dafanii amma lola kana dhaabuu baannaan immoo bara dhufu kanarra caalaa xaxama. Domestic warri biyya keessaa wal lolus lakkoofsi isaa dabalaa deema. Ispoonsarri alaas dabalaa deema. Bakkuma qabatanii gadhiisanillee rakkisuuf deema beektu.